fayyiteerta kana booda naan jettanii isa keessi isaana dhukkubuu kee nyaatullee baay'ee rakkachaa kanan ture sa'aatum sanaa galee nyaata koos nan nyaadhee dhukkuba sana sitti gaaf sanaatiin argine dhukkubichi salphaa miti haati koollee baay'ee gatiitti kaffalaa turte. Raajii dubbattanii kaatanii achumaan nan kufe as bahee naa kadhattani yeroo naa kadhattanii achumaanii Haaraa naa kadhattanii roobisa qidaameesaa barii dawwalanii piizaan sii deebi'eera baga gammadee naan jedhan akkuma nirraa ka'e. Bari yoon ka'e olin jedhu gadin jedhu yeroo mana fincaanii dhaqee dhufu nan foqoo qaba kannatti kolfuu garuu asitti kulaalitiin kee fayyitee bakka bilisaatti jettanii yeroo naa kadhattanii ol jedhi gajjere hoggaattan fayyaa ka ol jedheen gajjere ergasiiti waan tokko dhibee kulaalitiin ol jedhee gaden jedha dhibee waan mana fincaanii dhaqanii foqoo qanii deebi'uun isin jiru inni sin hafee waaqayyo balannaa ta'u dhaqeen anamoo anamiti jedheen har'a'uu filaalaa jedheen obboleetti kollee kun har'a kootti sii kadhatu jedhee fidadhee dhufee torbee tokko gidduutti kiiloo 9 dabalee kiiloo 48 ture. Say galateeffadhaa Yesuus kiiloo mul'ataa siniif dabalu kiiloon balbala eebbaa siniif baramu raataa laaboo seeniyaa naa dabaleera jedhaa dubbadhaa ammuma siniif ta'u dabaleera jedhama. Praise hallelujah. Maqaan kee obboleettii keenya eessarraa dhuftee maqaan kee eenyu? Maqaan koo Hawwii Qalbeessaan jedhama kanan dhufe lamganaarraa. Mee maaltu sii ta'ee yoom sii ta'ee maal turee keeziin kee? Anaaf kan ta'e Waaqayyoo duraan dursaa galata isaa ka'aa fudhatu. Ani dhangala'uu dhiigatti baay'ee rakkachaa ture. Torbanii ji'aa fi torba sadan har'aati guyyaa roobiidha. Attuma warri sin dhukkubuu jennaan warri sin dhukkubuu ka'aa jennaan ka'ee toora gadii sanan dhaabbadhe achumaan as ba'aa jettanii namoonni danuutu ture achumaan isas ba'ee akkuma bayaniin obboleettiin dhiigni kee dhangala'uu meerriyatii jennaan kunooti jedhe akkasumaan akkana deebitanii dhuftanii akkanatti harka keessan natti qabdanii harka koo kana suufinaan jettanii gaafaan harka kana suufuu bakka humna wayiitu na keessa gad darbe akka waan nazaree wayiitti humni guddaan na keessa darbee nan kufee achitti harka keessan narra keessanii ati bilisa bakka kanaan booda fayyiteerta kottu dhuga baatiidhaaf deebi'inaan jettanii ani achumaan ba'ee asumatti narraa citee gaafan ba'u daandii meeqa kan si rakkise dhangala'uun dhiigaa? Torban lamaaf baay'ee itti rakkachaa ture. Torban lamaan kana mataa koo keessaa na gubaa ofii koo ol jedhee deemuu hin danda'u baay'ee immoo na keessaa dhangala'a humnaa olii deemuullee hin danda'u baay'een itti rakkachaa ture. Isa kanatti Waaqayyotu na fayyise isa na gargaare kana Waaqayyoon naa galateeffadhaa jedha. Waaqayyoon galateeffadhaa fi dhangala'uu dhiigaan torbee lama rakkadhe narraa cituu didee asitti dhufee naaf kadhatamee nan fayyee jechaarti Waaqayyoon galateeffadhaa fi hundumti keessa ashuu haleluuyaa. Akkasuma dhibee kanaan kan wal fakkaatu yoo jiraattan amantiin keessan akka ol ka'uu nana manaa gooftichi gooftotaa isin fayyisaa. Dhuga ba'umsi kee kanuma? Dhuga baatiin koo inni lammataa immoo morma koo kanatu baay'ee dhukkubaa na dhiita'e ture. Akkuma kana naannoo ja'affaa keessa natti fakkaata isa kanas kanaan dhufee asitti gamam sanan taa'ee warri sin dhukkubu jennaan kuma sana nan ka'ee asan nan ba'ee isin immoo harka keessan akkasitti zayitii natti buustanii gaafa jettan nan gatan tarii asitti gaafan kufuu akkas jettani gaafa sana argansiisitii keessaa bayi baqi keessaa jettanii akkuma kana baay'ee na argansiisii inni ruqumi lafa kanatti astumaan gaaf kanarraas bilisa bakkaati fayyiteerta kana booda naan jettanii isa keessi isaana dhukkubuu kee nyaatullee baay'ee rakkachaa kanan ture sa'aatum sanaa galee nyaata koos nan nyaadhee dhukkuba sana sidda gaaf sanaatiin argine dhukkubichi salphaa miti haati koollee baay'ee gatiitti kaffalaa turte. Mormi sii ta'ee ture jechuudha. Waggaa meeqa sii ta'ee sirra ture? Natti deebi'a dhukkubni kun baay'ee natti dhiitaa gidduun immoo deebi'een badaana dhukkuba baay'ee gaaf sana dhukkubni kun sirra tureera naan jettanii turtan illee guyyicha garuu qaayee jedhee tuban ture na kadhattanii bakka kan gatii haati koollee baay'eetti kaffalte dhukkubni kun salphaan turre Waaqayyo immoo salphisee narraa fuudhee harka isaatiin narraa cabsee Waaqayyo sitti hin deebine natti hin deebine Waaqayyoon galateeffadhaafi waa Waaqayyo akka isin furu akka isin gargaaru karaa nama isaatii akka furmaataa isiniif laatu amantanii Waaqayyotti yoo dhiyaattan Waaqayyo furee ilmaan namootaa waan ta'eef isin furaa koottaa fayyaa amanaa
amannaa wanti waaqayyoof hin dadhabamne tokkoyyuu wanti waaqayyoof hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo sin gargaara, inni na gargaare sin haa gargaaruun jedha. Obboleettiin keenya dhangala'uu dhiigaatiif hiita mormaarraa fayyitee jirti. Galata qopheeffattee gara kana dhufteetti. Warri galateeffattaniif mana keessan galati haa galu. Iyyaa galateeffadhaa fi dabalaati. Haaleluyyaa. Ba'aa ulfaata kan qabdan akkuma kan ofirraa dhaba. Waaqayyoon galateeffadhaa fi bara baraan sitti hin deebiin nagaan naqi. Ginda baratirraa dhufte maal ture dhukkubni kee? Na dhukkuba ture ji'a har'aas dhufeen ture. Achumaanii carraan kee kan qabamte carraa kee kan nyaatamaa jiru carraa biyya alaa jettanii achumaan lafa dha'ee dhufnaa kadhattanii asitti yeroo naa kadhattan suni bakka natti tolee akka ta'e bakka naa kadhattanii fayyitaa hin dabartaa milkoofta carraan kee ni qabeenyi qabanaan jettanii. Kan carraa keetii ammatti kan dhugaa ba'aa jirtu. Waan lamadha. Gubaa'ee kana waa lama dhufte dhukkubaa fi carraa maal ture carraan kee ni jalqabaa? Carraan kooyu ji'a 8 fi ergan jammari ji'a 8 ture. Eessa jalqabdee turte? Dubaay jammareen ture. Achi ni waamamu baqqaan kee carraan kee hin jiru ati keessa iyyuu hin jirtu waamamtu ati kiiloon kee iyyuu hin guutu jedhanii sammuu na dhukkubsu baay'ee na dhukkubsu bakka ati hin dabartu kiiloon kee iyyuu hin guutu naan jechaa turanii. As dhufeen garuu naa kadhattanii kiiloon kee hin dabala hin guutta hin dabartattanii naa kadhattan jaarraa. Oy asitti gaafa dhuftee hafuuratu si kuffise moo raajii sirratti dubbatame? Raajii dubbattanii kaatanii achumaan nan kufe as bahee naa kadhattan yeroo naa kadhattanii achumaanii ji'a har'aa naa kadhattanii roobiisa qidaameesaa barii dawwalanii piizaan sii deebi'eera baga gammadee naan jedhan akkuma irraa ka'e. Gooftaa galateeffadhaafi. Kiiloon kee hin dabalu. In dabartu carraas hin qabdu siin jedhan. Naan jedhan. Asitti eegga dhuftee booda harka koo qabdanii in dabalta kiiloon kee in dabalta naan jettanii torbee tokko gidduutti kiiloo 9 dabaleen kiiloo 48 ture. Say galateeffadhaa Yesuus. Harka keessa mirgaa ol fuudhaa warri kiiloo dabalachuu barbaadan. Ani kiiloo foonii jechaan jiru amma kiiloon hafuuraa siniif haa dabalu. Kiiloon mul'ataa siniif haa dabalu. Kiiloon balbala eebbaa siniif haa barabaa'u. Raataa laaboo seeniyaa. Na dabalera jedha dubbadha. Ammuma siniifa ta'u dabalera jedha. Praise hallelujah. Waan nama dhibu kiiloon kee meeqa ture mee? 48 ture. Garuu torbee tokko gidduutti 57 ta'ee meedikaala nan darbee hundumaan nan milkaa'ee waaqayyoof galanni haa ta'u maqaan isaa ulfaatu. Migarme naaw. Torbee tokko gidduutti kiiloon kee hin dabalu ati hin ceetu jedhanii turan asitti waaqayyotti dubbate tokko kiiloo kee dabalan torbee gidduutti kiiloo 9 dabalu lammaffaa carraan kee gadhiifameera si bilbilamaa jedhee sitti dubbatame roobii naa kadhatame qidaame barii baga gammadde piizaan si deebi'eera naan jedhan. Waaw galateeffadhaa fi Yesuusiidhaan. Asumaan baga gammadde kiiloon kee baga dabale baga milkoofte carraan kee diina kee harkaa si ba'eera kan keessanis ba'eera. Dhugabamsa lammaffaa maaltu jira? Dhugabamsi koo lammaffaa immoo kulaalitii koo kana na dhukkuba ture waggaa 6 bari yoon ka'e olin jedhu gadin jedhu yeroo mana fincaanii dhaqee dhufu nan foqoo qaba kannatti kolfuu maali kun mucaadamti maali foqoqxa naan jedhu yeroo mana fincaanii dhaqee maali foqoqxa na dhukkuba bakka ol jechuu hin danda'u waan dhiitee ho'i natti fakkaata waan si xaaxa'uuf kee fakkaate yoon hospitaala dhaqe bishaan dhugi dhibee maal qabdati fayyaadha naan jedhu waggaa 6 rakkatte waggaa 6 rakkate manatti nagaadha maaf dhibee himatta naan jedhu garuu asitti kulaalitiin kee fayyitee bakka bilisaati jettanii yeroo naa kadhattanii ol jedhi gajjedhe Gatan fayyaa koo jedheen gajjedhe ergasiiti waan tokko dhibee kulaalitii miti ol jedhee gadan jedha dhibee waan mana fincaanii dhaqanii foqoqanii deebi'uunis hin jiru. Inni si nafee waaqayyoo galannaa ta'u maqaan isaa. Waa galateeffadhaa fi kaskunoo Yesuus. Achumaan harka keessan kalee keessan irra keedhaa hundi keessan asumaan humna dhiiga Yesuusiin bilisa baachi batanii nama amaneef ta'eera bakka. Erga gaafasii kadhatameeti nagaa keeti. Nagaa koo mana fincaanii yeroo nagu daqiiqaa 30 fa'aa diidee foqoqee aduu keessa taa'een deebi'a. Kun hojii baqattii diidaa maal goote naan rabsu manatti. Mana barumsaa soon naqennaa dhukkuba baqannatti kolfu. Garuu erga gaafasii naa kadhatame oggosuma asumatti dhibee isaan nan dhabee fincaa udhiisee ofirra kaa'een akkana dhukkubu laalladheen of laallan fayyaa kooti. Hospitaala yoon naqee dhibeen qabdu naan jedhu asitti garuu waaqayyo bilisa na baasee maqaan isaa eebbifamu warri akka koo rakkattan warri akka koo firaan namaan
jibbamtan warra akka koo carraan keessa cufame waaqayyo guyyaa qaba balbala qaba kootaa sitti fayyaan isinin jedha maqaa waaqayyo eebbifamu. Galateeffadhaaf Yesuus. Hallelujah. Bara baraan sittin deebiin nagaan dhaqi. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Mitikkeedha. Asuma furiin jiraadha. Maal taatee turte? Ani miila koo kanatu nan hojjetu kana kaasee amma miila kootti waan tokko nan socho'u baay'een cannaqama ganama giseen ka'uu danda'e waliin ka'uu baay'ee rakkada kana konna dhukkubaa garaa konna dhiiteessa garaan koo bakka na dhukkubaa na cuffata maal jedhaa pireediin koollee natti dhufu waggaa tokkoof ji'a lama akkasitti itti rakkadde. Kazaan gaafa sorbee sadanarraa addana dhufeeni asitti as ba'a warri kadhata barbaadan jennaan achi baane dhibeen keessa maannidhanii nu galmeessanii waraqata irratti galmeeffannee addanatti as baane waraqata sana askatti qabanii nu kadhatanii sanaan booda asitti nan kufee dhibee keerraa bilisa baatee tanaan jettanii erga gaafichaati torbee lamaan har'aas meeqoo nan ilaalaan akkam fayyaa ta'e jedheen dhiisee galee dhuga baatiidhaaf dhufe torbee har'aas akkasuma har'ammoo silaa fayyee nagaa koo ta'ee maalee jinuuf ilaala deeme waaqayyoo koof galata gashadheen dhufe mee warri dhibee gurguddaarraa waan hundumaarraa fayyita waaqayyoo naa galateeffadha. Galateeffadhaaf Yesuusidhaan. Kazaan gaafuma asii kadhadhu. Gaafuma asii naa kadhatamee galu asii nan galee isa marrimmaan kootti na galee dudda kootti na galee miila koollee na nyaatu torbee naa kadhatametti pireediin koollee natti dhufe gaafan pireedii koo argu sirumaa waanan ta'uu wallaalee amma erga gaafichaati nagaa kooti sanarra moo boran ijoollee korraa dhibama jedhee uf yaaddeessu kun har'a waaqayyoof galataanan dhaabadhe. Galateeffadhaaf Yesuusidhaan. Akka koollee waan hundumaa ofirratti yaaddanii baay'ee of dhiphisaa turtan gara waldaa kanaa koottaa waaqayyoo isin gargaara waaqayyoo isin fayyisaa ammoo obboleettii koollee kunoo isheenillee akkanatti baay'ee dhiphatti koottu anillee akkasitti nan fayye dhaqeen anamoo ana miti jedheen har'a uf ilaalaa jedheen obboleettii koollee kunoo har'a koottu sii kadhatu jedhee fidadhee dhufe waaqayyoon guddisaatiin haa galateeffadha kunoo. Kunarra nagaa kooti nan fuula keessa nabadhe nama fuula saba waaqayyoo dhaabatu jedhee takkaa'uuf iyyaanne mucaan koonni hangafaa ganama gisee ka'u maaloo maayee meela akkatti ol jedhi naan jedha ol jedhee deemuu danda'u duddi koo kun na nyaata akkatti hanga jedha meela akkasitti ol jedheedha na dura deemee inni hin beeku garuu har'a gisee akkatti na laalu maatoo ammoo akkatti hin deemte naan jedha ammoo ol jedhee hin deeme. Galanni waaqayyoof haa ta'uun jedha dhuga baatiin koo. Waaqayyoon galateeffadhaafi. Ija guddaarraan fayye jette obboleettiin keenya baga waaqayyo si fayyisee bara baraan sittin deebiini nagaan dhaqi. Maqaan kee eenyu eessarraa dhuftee maaltu sii ta'ee? Kan koo dastaa lamaan jedhama kana dhufe Daarfuriirraayi. Ayyee. Duraan dursaa isa waan hundumaa hojjaa danda'u isa maqaa isaatii amma maqaa isaatii ga'u isa dinqii guddaas keessatti hojjechuudhaaf humna qabu Yesuus mee galateeffadha haleluuyaa. Galateeffannaa Yesuusidha. Galata argatu. Sababni isaa namni laphee nama ni ilaalu uffata nama ilaaluu danda'a waaqayyo garuu laphee nama ilaala. Ani gaafa tokko ji'a sanbata darbeeti. Baay'ee dhukkubsadhee torbee tokkoof duddaanan dhukkubsadhee namni naan beenne ofii kootii fufuu utuman ofii kadhadhu utuman namaafis kadhadhu garuu guyyaa sanatti wanta natti dhufes hin beeku baay'ee dudda koo ganna qabaa ture gadan jedhaa waliin jedhu gadi ba'uu hin danda'u ol deebi'ee tana shaffanadhee ciise bakka namni nan argini amma namaan na dhukkube hoon jedhee namni ofii keetiif foon kadhatta akkamitti ta'uu danda'a jedhee amantii namaan buusuu danda'a. Kanaan olitti ani ciisuu hin danda'a bakka jedheen ol garagalee ciise guyyaa sanbataa ta'an garuu ciisetu hin beeku. Achumaanan mulu wangeelii wayi safara keenya jira isan seena jedhee tanan saatii sadii ta'eera kan waldaa sana seena bakka an ciisu kun kan diinati malee kan kootiim ta'een otuman ciisaa jiruun har'a gafadhee iddoon ciisu ka'ee baye gaafa ba'u namni wayi sagantaa kana nama lama dhufuudhaaf deemaa jiru daanditti natti dhufanii sarattu jennaan waldaa dassuun naqaa naan jedhan achumaanan waldaa kana ammoo anuu nan barbaada garuu iddoo isaatanillee wallaale malee
kanaan boodatti bakka si wajjin nan deema jedheen hasaaba jijjiiree iddoon ba'uu sanaa dhiisee waldaa kanatti dhufe. Dhufee tanan akka namootaallee tarree namaa taa'uudhaaf humna godhannee dudda duuban naqee taa'ee tanan otumaan achi taa'ee jiru inni dudda na kutu sun natti baasuu jammare na waraana ganna waraan gadin akkan gadi bu'ee taa'u na godha. Cumaan irkaddeetu mobseetuma toon taa'u macarrashaa irratti kadhatamee hundumaafuu kadhatamee kan jedhameen boodatti namni si dhukkubu namni amma dhukkubaan baay'ee qabamtanii jirtan mee lafa jirtanii tarka keessan ol kaasaa jennaanan sodaatatumaan na dhukkuba waan jedhe naman beeku tas keessa jira maal ishiin naan jechuu danda'u suutum jedheen akkatti naan baasu akkana gootee kan jirtu akkana ol baasee sodaannaa seexana naaf kaa'ee akkan hin fayyineef malee namoota yaada mataa isaatii fideena keessa kaa'u isaati. Asumaan sodaatiin adii namoota. Asumaan namoonni waldaa seentanii yookiin nama beektanii ilaaltanii guddaa ilaaltanii xinnaa ilaaltanii warri sodaatan fayyina kiristoosii namoota keessa toon ta'in mataa isaa of danda'ee isa keessa jira sila ta'eef isinis ijarra keewwadhaa yeroo kana keessatti bakka dhuga baatuun tokkoffaan isa ta'uu danda'a jechaan isinumaafuu. Naa deebi'ee tanan harka kanan duraan akkana gadi godhe ol baas jennaanan akkanumattan ol baas. Gaafa ol baas ol jedhee dhaabadhu kayitii dhaabadhu naan ol jedhee dhaabadhu. Lakki siyoko seexana safara asirakkisuus achitti si akkatiin kadhanneef akkati waliin jenneef dudda gasi qabee kan hundumaa ofii isaati dudda qabatee si ilaalee sitti dutu wayitu jira malee ati mee dhibees miti kan si keessa jiru harka kee ol kaasi sirriitti jedhennaan akka nama fuura nama keessaa ifatu naa jedhu ana fuura qulqulluudhaan innaan ani guutam kootatti gara fuulduraatti jedhamee asitti naanaa kadhatam lakki seexanas miti dhibees miti kan akkana si godhaa jiru nama mandara taa'ee jireenya kee irratti akkatiin kadhanna akkati waliin jenneef hafuura kee kadhataa argee nama sirratti adutu jira namni suni akkati waliin jenneef dudda kee gadi qabee jira akkatiin kadhanne akkati waaqatti amantii kuttuu kana godhame namni sun otoo ati hin beekne otoo ati hin yaadne jireenya kee irraa naanni asii gaggeeffamuun argaa jira jedhee naan hafuura isaatiin baay'ee naa kadhatanii naa turan. Torbee sambata saati torbeerum sambata saati sanatti namni sun namni na rakkisu ani moo beeka mana kiyya keessatti safara keessatti akka yaadda beeka namni sun torbee sanatti mi'a isaa gurratee wanta jiru gurratee daa'ima gurratee ofii isaatii safarri kun naan taane iddoon kun naan taane torbee sambata dubbatame jecha mi'a isaa gurratee biyya isaatti gale namni sun jecha harka ol fuudha waa inni safara as rakkisu inni gibbii kee keessa as rakkisu arraa kaasee mi'a isaa gurratee si biraa godaan. Macaafa qulqulluun abbaararaadha malee ari'atamaan jedhu ari'adhaadha haleluuyaa ulfuudhaan ari'adhaa ba Yesuus qoy atiin fayyite inni peestaalii isaa gurratee deemi fudha gaggeessituun ana ta'e maaliif sababa waa eewu galee gaggeessa diina isaa rakkisaa kee dura keetti ari'adheera woofee baaseera biyya kana keessa ajajeera akka inni deemu ergamaan arraa kaasee ari'atu si dura darbeera ameen. Ati asii fayyitee galti torban tokko gidduutti waaqayyo maal siin jedhe garuu asitti inni safara taa'ee si rakkisu sun gaggeeffameera indeema siin jedhe sirraa gaggeeffameera kun akkanuma sirraa gaggeeffameera ati wajjin inni rakkatu inni deemeera jennaan anoo jarroo bootaa qabanii jiru akkamitti deemu atoo sila mana kiraa keessatti jarroo bootaa qabatan akkamitti deemu manuma kiraa keessa teessanii ari'attu diina keessatti yes haleluuyaa ani jarri bakka iddoo qabatanoo nama bakka an fakkeeffanneen bahuudhaaf nama saaban qabne akkamitti ta'a bakka hin taa'u waaqayyo dubbate ani immoo nama amantii baay'een isarraa qaba sila ta'eef tajaajila guddaan isaan tajaajilameera kaleessas waan baay'ee bakka waaqayyo isaanirraan naa dubbatee naaf ta'ee argeera garuu amantiin bakka karaa isaanii haa ta'u anillees yeroota kana nan beeka mistira isaanii lafa qabatanii jiru gadhiisuu isaanii waaqayyo beekadeetu man jedhu sanbata ani ofii kooti fuun hin dhageenye gaa ani mee amma mee deemu fani mi'a meessa jiru mee naa babbaasi gadi wuy babbaasuu naan aaree akkas taanaan bakka sirriitti asii gadi guura jedhee tana Yesuus gooftaadha. Eewu ni gammadu har'a dhugaa waaqayyo carraan nama kana qaqqabe si qaqqabaame hin gaggeessitu baqqaame namni baay'een har'a ganamaa iseenillee nama gaggeessite isin immoo rakkina gaggeessitu ameen jedhama be Yesuus. Ukuma gaggeessitu amen. Ciao dani melto ciao. Hey jalapo. Hallelujah. Siasa di hallelujah jada jala. Dabala. Dabala saduma. Narashanya mera jada. Ofuma gegargarte bakka. Wuy anumma gaafsan halkanuu yuu mbulle miicha kan kakkaasiana kan lafa kan jiru yuu lafatti qabatee irraafattee kan deemne kan jedhu boota laalee kan barbaade tu'an. Maaliif irraafattee
Yesus goofta dhugaasin hin jechuudha waan an gubadden qabaafan. Nan barbaade girgiddaa irrallee nan ilaaleef. Akka seenitti ittiin qabattee lakkan deemne waa irraa fada kan jenneefan girgiddaa irra ilaaleef maaltu si jalaa hafe jedheen deebi'ee amman makiinatti guuruuf dirasi amman bajaajitti seensisu dirasi maallaan jettishin jedhii waan edda deemtee la silkii koo fudhadhuun jedhe silkii koo akka firaatu silkii koo fudhadhuun haa dabalan dhugumatti qulqulluudhaate maal jennaan miinati sabasabdee naa geessite toora naa godhatee iddoo nagaattan gale baga iddoo nagaatti galte ishuu boota sittaa tolu sababni isaa beeka kaan Yesuus gooftaadha. Iddoon ati itti deemtu sitti tolee taa'uu jammari malee natti badettee lakkan deemne jedheerani garaa kootti jechaan Yesuus gooftaadha. Natti toleera ani sirriittan galee waaqa keessa naa galateeffadhu rabbi keen hojjeta dhuguma sirriidha ete maal na gara laafummaa qabdate ga hojjaan ana hojjedha argiteera ka waan shii anatu itti baati taayatin dadhabda daandii fagoo deemta jedhe natu guuree manaayyuu mi'a jechaan Yesuus gooftaadha. Ergasii nagaa keetet. Ana dasi kadhata kosa duraan irrattu kadhan irratti naa dabalame. Erga gaafa naannoo kee dhufame. Edda gaafa shimmana sana abbaate ani jilbeeffachuu nan dadhabe. Waaqayyo koo nan galateeffadhe biyyaayyuu kanan duratti waggaa meeqa firraafatame nan barbaadame nan waamame ji'a tokko naannoo ji'a tokko jala ga'uu ga'ee tanan biyya tureetu man torbee lama maan ta'e taa'ee tanan dhufe sababni isaa maal sila ta'eef inni diina ta'ee safaratti na ukkaamsee na dhossee tures gaafuma shinarraa kaatu ani nan barbaadame jireenyi koos hin barbaadame. Firrii keessa barbaaduu jalqabe namni si barbaaduu jalqabe. Na barbaaduu jalqabanii waaqayyo gaadii barbaadamaa hundi keessa warras jirtan. Wanta sinin jedhas keessatti dhugaa sinin jechuudhaafif nama kana raajii kana nan beekafis miti beekumsa guddaallee naanna'ee nan dhufa malee akkanatti wajjin hin deemees miti. Garuun jedhe an dhugaa Yesuus Kiristoos lafa deemanitti lafa taa'anitti nama dhugaadhaaf kadhatu nama dhugaadhaaf jilbeeffatu nama dhaloota bootaa kennu nama ofan barbaadan jenne nama namoota barbaadan nama immoo dargaggeessota waxaatota sabasabanii dhugaa ba'anii fi waan waaqayyoo bootaa waaqayyoo toora tooraan itti agarsiisan kanaaf ammallee waaqayyo gooftan Yesuus Kiristoos inni isaan jilbeeffataniif kun iddoo laateef fi namoota kana iddootti qabanii tajaajilanii wajjin hin tajaajilaman kenneefi waan iddootti godhu jedhan baay'ee halkan ciisan dhaba maaliif sila ta'eef inni kun bootaa godhachuu qaban akkatti dhalootaaf attattamaan daqiiqa tokko keessatti dinqii hojjetu kuni jechaan waaqayyo dinqii hojjeta baay'ee ittiin fayyadama akka irra dhuftanii boru dhuftanitti hin ilaalina guyyaa hundumaa lammadamu waaqayyo guyyaa guyyaadhaan haaraadha tajaajilli haaraadha namni isaas hundumti isaas waliin nuffinaati waaqayyo keessan galateeffadha gooftan Yesuus gooftaadha haleluuyaa.